Basi berada. Dah. Dalagan kabaja. Yara laafummaan ilma namaa akkamitti dhabame. Jittuu masartii fi jittuu ibsaa jittuu waa hedduutu jira jechuudha. Maa dura waliigaltee jaalala waliin oofanii turan jechuudha. Amman tana ibsaan haakaatu malee ni kijibu. Isii seerga maaloo seerga jechuun filimaa fi tooftaa isaaniiti jechuudha. Waliin jaalala dabarsanii jiran jechuudha. Si fuudha jedhanii waa hundaa waliin galee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dubbiin nama dhibdii jechuudha. Dubbii akkana na dhibdeen takkaa harka hin beeku. Ibsaan immoo amman tana akka waan masaratiin takkaa walitti dhiyaatee hin beekne na qabaa gannaa lakkisaa jiraa ture. Ni kallatti malee dhugaan ni baatii jan. Dhugaan irra baatee jirti. Lubbuu fakkeenyaaf lubbuu namaa dhabamsiisuu maaltu geessise? Waan xiqqoodhaaf lubbuu namaa dhabamsiisuuf hin yaalu jechuudha. Badii gubbaa dabalaa deemuun hiikkoon isiin qabdu maali? Namoo akka bifaati haalli isaati saddaa qorachuun jabeenya gaariidhaa fi badaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota Numaaf Media. Hashama akkam jirtan? Bakkuma jirtanii nageenyi Rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha arraas walitti deebinee jira. Maali walitti deebine? Wanni walitti deebineen tokko guddooni haala girgirri amma deemaa jirtu tana jechuudha. Wantoota nuuni mallata jechuun tanurraa fokkattuu jechuudha. Wanta miidhaa qofarratti dhalli teenya irratti bobba'aa jirtu kana qabannee walii dhufnee jechuudha. Kanaafi arraa akka addatti namni qabadee isinii dhufee tokkoffaan furmaateedha jechuudha. Egaa furmaatee fi khimiyaafaan maal wal godhaa jiran? Wanti wal godhaa jiran kun waan akkamiin namni ilmi namaa akkana wal godhaa jechuudha. Waan furmaateen khimiyaa godhu jirtu osoo waan baay'een dubbanne dura waan furmaateen khimiyaa tana godhu jirtu asuma waliin ilaalleeti sambooda waan jechuu qabnu jenne jechuu barbaadeeti. Egaa dhugaa warroonni tokko isaan kana jalqabarraa hanga ammaan tanaa warri hordofaa jirtan baay'een keessan jiraachuu malaa jechuudha. Garuu ta'uusi wanti khimiyaa goote sirriidha jechaan jiru ani kanumaafitti wanti na hubachuu qabdan jechuudha. Yoo tokko balleesse tokkos baduma akkasiisan irratti dalagaa hajuu ilaaluudha qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni tokko yoo balleesse badiisan jechuudha. Egaa akka lammada hin deebinetti kara furmaatatti hin deeman malee badii gubbaa dabalaa deemuun hiikkoon isiin qabdu maali hajuu irraa dubbachuu barbaadeeti. Kanaaf asumaan daawwattootaaf hordoftoota Numaaf Media isinitti hin dheeradhu. Asumaan gara furmaatee fa'aa waa wal godhaa jiranitti ceeneeti sanbodoo waan jiraatu walitti deebina jechuu barbaadeeti. Mee viidiyoo furmaatee tana waliin haa ilaallu nu faana tura. Allah faddas tahu tu nu robet magal akam tahu je kainu na biro tu jira kaimu ma biro tu jira dia meti abah je basi berada dah dalagan kabaja kan ada ya kubang kabaja mal tu sin enyu visa nada Fordaftar na kaya visa wana ada undan dene ya pun visa yang bija galawal aske sasalan visa chidani Pagoda ka sani se shabat dani nari khana as bagi bija khana ati ati mo guya me tu kana na azdi asjala bar mata shasi gore ati la anke khana kara sidiso o ya khalik arrafa mash Egaa daawwattootaaf hordoftoota Numaaf Media wanta deemaa jiru amma waliin agarra kanaa jechuudha. Waa hedduu deemaa jira. Waan deemaa jiru kanaas walumaan arkaa jira jechuu barbaadeeti. Garuu rifeensa waan ja'amu furmaateen khimiyaarraa lafatti fixxee kana qofaa miti waan baay'eetti godhaa jirti jechuudha. Kuni dhugaadhaa furmaatee khimiyaa miitee yoo jiraatte immoo miidhamtee jirti furmaateen jechuudha. Amma miidhuun qabaa yoo ja'ame immoo miidhaan furmaatee hafteeti miidhaan khimiyaa mul'atti jechuudha. Dhugaan akkasuma. Yoo qaamni miidhame sanii miidhaa isaa irratti dhugaa isaa barbaachaaf kan ka'u ta'e ammoo bakkuma dhugaa isaa sanirraa qabateeti gama furmaatatti hin ce'a malee badii irratti dalagamteerraan ammoo badiin dalagajee gaafaan han ka'u badiin irratti dalagamte narratti hojjetamte san awwaaluuf hin deema gaa. Akkasumattis jirti na fakkaatu dubbiin. Kanaafi haalli ammaan tana jarri kun walirratti dalagaa jiru haala ulfaatoodha jechuudha. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya ammaas viidiyoo tantanuma caaltu jira. Kanaas waliin ilaalleeti walitti deebine jechuu barbaadeeti nu faana tura. Kakana si godhe ilmootii aan jira beebar kana
وين شرطة خلال مصر عباسي الموت يتلبيتي كراني لميرا بيتا والله دنيا كده ساس لازم ما تتعرف حاجة عباسي لا ست ما نقول أنا ما عادي أنا ما قران تاني يعني قرا خلافات مسلا انتلو لبو ترى لبو تبتي ناس عباس لبوني كده ما هيك لبو تو يبلش تسير جمتي قلت ترى لفيدا كنت كده أنا خايساني واي ما شاء الله لا مخدة بريدي ناسي خاص يا بومي أكلت تربان كانوا بوتو أكلت تاوتين جراباتي فين ديما أصدقائك أبنتنا روي تمر برميل لهم غبار أنا كبنا أو إبي غبار بشام تلتي أسن نيتاتي نيارا سيوت تزرع برت بشام تلجينا جاو كبا جواجي سومبي بوي يجا تفجر سمان أكسبتين كفاو جرمنا جواجي خسومبي بوي سمان أكمل ميجا ترى رايك تفكر وين الرام فدا تفكر لا كان سخي جينا بيس عسل كاي يد سماتي وين نيا تامي أصلا ما أنا أبغى بريدي ناسي نادينا جينا ميتي وما نيا تجرا بكتنا ويا ميكان رجيس جرا dhugaa dubbachuudhaaf dubbiin nama dhibdii jechuudha. Dubbii akkana na dhibdee anta kaa harka hin beeku. Gara laafummaan ilma namaa akkamitti dhabame kaju'u nama yaachisa jechuudha. Ilmi namaa waan fedhe keessatti xiqqoomallee taatu of keessa deebi'uudha qabaa jechuudha. Maali dilli dalagamaa jiru kun ammoo haalaan ulfaataadha jechuudha. Kanaafi waan akkanaallee rabbii nurraa haa qabu nurraayis haa haqu. Wanti immoo jarri kun amma walirra dalagaa jiran waan hin taane fofokkattuu ilmi namaa jechuudha. Akkuma ilma namattuu gaarii hin taane walirratti hojjechaa jirani. Kun immoo keenyaa miti rabbi nu waantitu isaanillee of duubaa deebisu jenna. Walitti dhiyaatanis wal gorsuu danda'uudha. Ani walirraa fagoo jirra wal harkachuulleedhaaf yeroo hedduu yaaleetiin jira hin harkanne ammallee yaaleetti waan jira inshaallah yoon harkadhe yeroo gabaabduu biratti biraniin dhaqa jeetiin abdii qabaa jechuudha. Kanaafi kan qimiyaasoitu kan bira furmaateen haasoitu kan biraatii jechuudha. Maali wanni akkanaa kana qofaa miti. Dhiyeenya kana abdii ibsaa fi maammee tijarri kuni masarat dabalatee walitti dhaadatee walitti bobba'anii jiranii jechuudha. Kanaafi abdiin jaratti dhaadatee jira. Dhaadatu qofaa miti har'a hoo abdii maal qabatee dhufe jara kanaatti jechuudha. Waan duraan dhoysee jechuudha. Alhamdulillah hin jaan har'aan tana guyyaa har'aa guyyaan ani galata guddaa rabbii gayyaaf galchuu jechuudha. Keessattuu jechuudha guyyaa alhamdulillah shukriin rabbii guddaati jiru jechuudha. Maaliif jettee numaaf yoonaan jettanii namoonni keessa dubbiin beenye halaalarraa waan dalagamu qofa harkaa jiru akka fedhetti waa hiikuu waa jechuun waan barbaade namaan jiru waan baay'ee naan jechaa turanii jechuudha. Yeroo abdii qabnu ani ergamee abdii osoo hin qabaatiin abdillee akkuma nama tokkotti waan kanarraa dhaabbadhuun jechaa ture malee ati nama akkanaati anaatu simaarree si godhee maal je'ee kaniin itti dhaqe hin qabu jechuudha. Warri waan hubatin ammoo waan ani kuni bitamee abdii kana qabesee ture jechuudha. Haala dubbii tanaa keessa isa hin barrega. Silaa beekanii baranii waan kun hundi namaan hin ja'amuu jechuudha. Garuu ni kallatti malee dhugaan ni baatii jan dhugaan irra baatee jirti. Abdi afaan isaatiin irra maal akka jechaa jiru walumaan ilaalla jechuu barbaadeeti. Kanaafi asirratti dhaabbadde madaa garaa kiyya keessa hubannoo dhabaa waan dhalli teenya naan jechaa turte egartee xiqqoorraa tuttuquu barbaadeeti jechuudha. Maaliif waan hin hubatiniif. Ani jalqaba yeroo abdii dubbisu waan keessa jirtu kana irraa dhaabbadhu kajuuniin ta'ee innis irraan dhaabbadhu ati isii seerga jedhe. Isii seerga maaloo seerga jechuun filimaa fi tooftaa isaaniiti jechuudha. Walumaan jirani. Ani isin na beeyteetu eessatti na ergiti. Erga waan taantaan masarat sanatti dhufte. Yeroo dhuftee hammeenya jiraa odeessiti. Abdii sitti bilbilee waan akkanaa kanarraa dhaabbatamuun dhaabbatu jechuun haasawu isii dhageetiin isaan jee. Garuu inni isii seergee akkana jaa. Isiin seerguu miti abdii yeruma sanuu masaratiif abdii waliin jiran. Isii waan gama biroo haasoitti malee jechuudha. Akka nama walii garagalee akkasitti haasoitti isiinis. Kanaafi yeroo inni haala san hunda je'ee waan barbaadu naan haase waan jechuu qabu jee ani tarkaanfii itti aantutti fudhannee abdii harka keenyaan keenya iccitii iddoo tana jirtu himi jechaanii turre jechuudha. Iccitii tana immoo akka hin baasisiifne uummanni keenya nu dirqe jechuudha. Nu dirqee akka hammeenyaaf ajjeechaaf waan garee keessa deemu jiru seehaa jira jechuudha. Garuu
jarri afaanii fi harka isaan hunduu jechuudha. Maaliif ibsaattis qabii maammees hundummaan isaanii afaanii fi harka akkaataatti waliin turan isaantu beeka. Ani numaaf waan irraa quba qabu hin jiru. Dubbii deemee yeroo sadis natti dhufe malee jechuudha. Har'a immoo hoo jarri san walitti kaanii jiran maal waliin jechaa jiran qabadhu qaba. Maal jechuun jira abdiin mee abdii afaanuma isaarraa dhageenyeeti walitti deebina daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa. Amma turtiin keenya viidiyoo abdii tana waliin waan abdiin ju'u kagama sanii iccitii dhokatte tabaasaa jiru waliin ilaallee walitti deebina nu faana turaan isiniin jaa. Masarratti dolaara 50 si ibsaa haa ajjeessa dolaara 50 kennite moo maali? Ibsaan maal ta'eeti? Ibsaan mootummaa tokko moo mushi ibsaan miti abbama fedhe iyyuu ajjeessu ani akka kootitti kumni kudhanii yamanii ibsaan erga gaafa mallaqni fudhamee ra'as akka waan an beekafitti kenne jechuudha. Waa hedduu isaaf hin mijatin malee waa hedduu yaalaa ture. Wanti lubbuu fide lubbuu ibsaa ajjeesisuu fide maali? Kana inni gabbayee haa dubbatu masaratii wajjin hariiroo hin qabu haa dubbatu dhibbaan dhibbatte jechuudha. Ni qaba si fuudhaa jedhanii jira. Egaa daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti abdiin jiru baay'ee namatti tola jechuudha. Maaliif maal jechuu barbaadeeti? Abdiin ibsaanii nu sobe malee masaratii waliin hariiroo ni qabamoo hin qabu. Jireenya waliin jiraachaa turan dhugumatti ni qabamoo hin qabu. Ni qaba jechuudha. Ni qaba wal fuunaallee waliin ja'anii jiranii jaajarri kun. Tana gaafaan ichitini baasifna juusan waan na dhoysan irraa takkaa jechuudha. Mubaarak mucaa ibsaa fuutee masara olii gadiin deemtee malee ilmoo nagaa isiin balleessuu deemtu taniin harkaa oolchisan illee wanniin an godhe san gara hammeenyatti natti deebite gama hammeenyatti natti deebite ofii gaarii of fakkeessanii maqaasi balleessuu bakka tana keessa baay'een jira jechuudha. Ani immoo waan godhe namaaf jechaas godheen beeku rabbi fiin godhe san ittiin gammada dhalootummaa kiyyaaf godhe waan itti gaddu takkallee hin hojjenne kana akka gammachuutiin qabadhaa jechuudha. Kanaaf mee amma haasaa hedduun deddeeradhu dhugaan ofiifuu ni baati ani haasaa oolus silaanarraan fudhattanii har'a isaantu haasaa jira walumaan dhageeffanna viidiyoo tana booda ammaas walitti deebina. Fakkeenyaaf ani masaratiin jechuudha. Abbaan jaalata jibbee intala safuu hin qabne intala safuu hin beekne wajjin dhaabbachuu ijoollee hin qabu jechuudha. Daqiiqallee hin qabu jechuudha. Intala nama tokko diddiidhaan na jaalatu jettuun abdii waan inni jechaa jiru waliin dhagaa jira waliin harkaa jirra jechuudha. Kana caalaa wanti walitti himnu wanti walitti odeessinu hin jiru jechuudha. Abdiin ani intala ofiisiitiif namaan jaaladha jettu intala sansakaan kan ta'aadhaan beenye taduudhaan beenye wanni hin juun hin jiru waan akkana haasaa jechuudha. Garuu waliin jiraachaa turan hundi isaaniiti nama dhiba dubbiin isaanii. Haa ta'u immoo abdiin ammoo waan gama ibsaa hoo maal haasaa jira. Waan gama ibsaa waan masaratis kana haasaa jira waan gama ibsaatis maal haasaa jira. Akkasuma waa hillan isaa warra waliin ibsaa maqabna qaxaaqannee ajjeefna. Maaloo jee waliin beekanarraa hoo abdiin maal haasaa jira. Kanaas iccitii baatee walumaan ilaalleeti walitti deebinaa na hordofu. Ibsaa fi masarat maaliif akkanatti itti xiyyeeffatu dandeette ibsaa irratti yoo jennee ilaallu kun haajaa guddaa waan guddatu isaan jidduu jira jechuudha. Jidduu masaratii fi jidduu ibsaa jidduu waa hedduutu jira jechuudha. Maaliif nafuu dura waliigaltee jaalala waliin oofanii turan jechuudha. Amman tana ibsaan haa taatu malee ni kijjibu. Waliin jaalala dabarsanii jiran jechuudha. Si fuudha jedhanii waa hundaa waliin galee jechuudha. Achi booda tooftaan akkaataan dura itti isitti heeruma jettee fi amman tana inni jijjiirame garaagarummaa dhibbaan dhibba jechuudha. Ibsaan immoo amman tana akka waan masarattiin takkaa walitti dhiyaatee hin beekne na qabaa ganna lakkisaa jedhaa ture. Lubbuu fakkeenyaaf lubbuu namaa dhabamsiisuu maaltu geessise? Ani lubbuu namaa tokko dhabamsiisuu duratti waan xiqqoodhaaf lubbuu namaa dhabamsiisuuf hin yaalu jechuudha. Maaliif yoo jettan yoo wanti dhimmi lubbuu geessu jiraate malee garuu immoo masaratti akkasuma ta'ee waa hedduu anichitti garaa keessaa qaba jechuudha. Hanga ji'a tokko achi turan waa hedduu qabatamaa ibsa irratti illee arga jechuudha. Kaataa itti si fuudha jedhellee ni jira jechuudha. Masaratiin qaxaroollee walii qabanii ture. Garuu qaxaroon sun jechuun qaxaroon san qaxaratan sun ta'eef moo hin taaneef kanaaf aartee jechuudha mijoon. Ammallee waa hedduu waan kana jedhee afaan hin baafanne waa hedduu wajjin waan ta'a.
Maammen immoo sunni Abdulaziz maali yaalii hanga mana yaalatti suni maamme yoo masarati wajji hariiroo ka qabaatu taate isii mana yaalatti fakkeenyaaf jechuun mana yaalatti yaalii ajjecha takka yaalii achi keessaa Musteefaatti doktoroota bittee kajesaa kan hin dhageenye maamme dhageenye akkamitti dhagahuu danda'e. Kana Saddaam immoo dhibbaan dhibbatti jechuudha. Lubbi qabamee jennaan kijiba hin taane kijibe. Garuu an fakkeenyaaf masarati wajjin yaani quba ol qabdu yoo jedhan fakkeenyaaf dhimma biraatti irratti quba ol qabnu. Garuu immoo ibsaa ajjeesii kanarratti no an quba ilmaan qabu jechuudha. Garuu immoo ani ibsa irratti maaliif xiyyeeffadhe? Wanti beeku qabdan ani ibsa irratti maaliif xiyyeeffadhe? Ibsaan gocha hedduu silaa har'aa miti jechuudha. Ani jaarsattillee namattillee hiriyaasattillee dubbadhee ture lafa jalaan. Hatta maamme fakkaana kanatti dubbadhee jira. Haa kijibu gabbaa'e. Maaliif ibsaan waan akkana yaalaa jiraate. Hatta arabootaan wajjin walii galee adda addaati akka mallaqa Abdulaziz akkana godhee manarraa na fudhachiise jedhetti hunda haasa jechuudha. Ani immoo isaaf jecha waa hedduu kuusadhee jechuudha. Kanarratti sagalee tokko akka nama diinaa tokkotti sagalee tokko naaf hin taane tokko kanaaf jechuudha. Garuu ibsaa ajjeesuuf $50,000 haqli ani masarat $50,000 hin kenne jechuudha. Anuu sunaa kennite abbaa fedhe lafarraa dhabamsiise $50,000. Garuu ani nama mallaqaan bitamuu miti. Kanaaf hubadhaa. Ani nama mallaqaan bitamuu miti. Ani nama kanatti jechuudha. Hin obsa ni gorsa jechuudha. Kanaaf wanti jechuu barbaade gabaabumatti jechuudha. Ibsaan jalqabuma maal akka haasa'an maal akka yaadan Abdulaziz narratti maal akka xiyyeeffatan jalqabumaa jechuudha. Osuma kana beeku jechuudha. Osuma beenyu sareen huba wajjin nyaannaa jette. Kanarratti amma jechuudha. Obsee dadhabee miti. Garuu immoo amman tana ani ejjennoo wanti fudhadheef ibsa irratti jechuudha. Ni fudhadhas akka inni itti gaabbutu. Garuu immoo wanti sinnaa beeku qabdan. Dhugaan ni kallattii malee hin cittu jechuudha. Oromoo dhugaan tuni akkamitti akka bahuu deemtu. Waa hedduun bahuu deemtu. Dhugaan xiyyaas dhugaan biras. Kana abdiin maal naan jedha. Ani masaratiin jechuudha. Haadhas borus masarat intala safuu hin qabne, intala kabaja hin qabne, intala yoo namni tokko namni jaalatee bar ilma wal dhaba. Garuu immoo eega jaalate immoo nama jala hordofuu kuni ani isimatti fadhee yuudha jechuudha. Kana beeku qabdan. Garuu immoo masarati illee jechuudha. Waan biraatiif osoo hin taane jaalala qofaa miti jechuudha. Jaalala qofaa miti wanti jiru ni jira. Mumkin ilmoo irraa qabaachuu fa'aa danda'a ibsaan jechuudha. Masarati marraa jechuudha. Mumkin ilmoo qabaachuu fa'aa danda'a. Karaa dhoksaatiin jechuudha. Karaa Zeenabaan hin beekne jechuudha. Mumkin kana yeroo akkana isin jedhu kana lafatti mamatti naasoo jechuudha. Dhibbaan dhibbatti waan nama jala kaayee micoontu lafatti akkana gochaa hin jirtu jechuudha. Waliigalteen isaan itti waliigalan waliigaltee addaati isinii gad baasa. Garuu immoo kan kiyya ni baati namoonni fakkeenyaaf ibsaan abdiin akkatti mallaqaan bitame maal ta'e jedhan an nama mallaqaan bitamuu miti. Abbaan fedhe jaalate jibbee. Akkasitti naa quba qabaadhati dhugaan ni baati. Garuu immoo wanti walitti deebinuun waan ajaa'ibaati.